bira jirti obbo. Ustaza miira keessa nama gashituuti tokko. Rabbi ya miskin anu na bochiste. Iyyaatu toote gaafatu tajaajila deemeen ustaaz. Ayye. Ganama wayii laayivii irra jirtu sagantaa dhageen seene laayivii. In gaafattamoo deebii in gaafatamta naannani mee bira naa darbaa kan koo innaan bakka wal keessa jira dhiisaan nurraa fagoo miti gurbaan kun jettani sagantaan dhage koo achi engadallee dubbadheera afaan haaricha afaan haaraan achitti qabu ture shaakkaataadha shaakkaata innaan namni afaan haaraa godha keessaniitu shaakkaata innaan meeshaa mukaa muun bareeda. Keyboard ka. Beka bar. Nam beka. Shaka tampar. Ramparan. Ndenan. Kase ini kaci ini kubasa kan irra goda. Harra bagarti afan harawa. Asau nama di barero sana. Yo. Wallahi jayo. Amat namoni roni. Ada. Ustazan Shakata male, Mustafan Shakata male nasa. Shakata bicara kamu. Akan itu hundi ati wana datin dufu qabda bar. Kana dembo gaggidu ya kan lagar rambam samba aja kono kana dabate kan ni ya microphone. Amin wajija bar. Amin wajija. Maju curah. Namni hundi gaafa shaada qabadhu dhufaniitu koomentii koo jalatti shaakkaata jedhanii barreessanii deebi'u. Ishee sana beeku wanti jedhaa jennaan namni jechaa moola jechaallee bula malee bokkaan yoo itti roobechi keessa illee laafatan galu toledhe. Shaakkaata niima jedha bakka hin qaxaqqatee jira. Waan gaafa kiristaanummaa isinii mujjira dhiuma muraasa ture islaamaa qabate tajaajila. Waan paastoroota turanii bar jedhan taphan seenaa. Wallahi. Kunoo ergan dhufee ijoollee shan ijoollee qaxalee ijoolleen shan qabataniiru shaadaa. Alhamdulillah ya rabbi ya rabbi. Wallahi numa qabatan inshallah. Akkuma keetiitti dhiisin fudhatan namni gartee guyyuma rabbi namaa barreesse nama dhufa. Waduh wallahi lazim. Wohumaaf gariin achitti jireenyuma addunyaa kanaaf beekta akkanatti achitti taa'u hojii godhateetuma hojuma gartee birrumetti waan achi taa'u jira malee numa beeka numa deema rabbi laafiseef inshallah. Wallahi ummata musliima kana hedduu tokko kan dinqisiifadhu iddoo tokko namni laayivii illee seeneera ta'ee jennaan quba nama qabu. Namni heddummatee yoo maal ta'e abaluun gashaa akkas godhaa iddoo akkasiiti jechuun dhugaama dubbachuu fi kana gararraatti hin beeka kan TikTok jedhamu taane namoota yeroo hundumaa baradhu yoo baratte gaariidha diinii kana keessatti barumsatu cimsee si dhaabaa haasoo qofa miti jedhanii karaa keessaa deena jajjabeessu dhugaama dubbachuuf uummata dhugaamatti jaalala sirriitti agarsiisan uummata dinqiidha. Baay'ee biin isaanirraa jaallatu haa galatooma. Yaada koo gararraadha. Abbaa Caalii kun osumaan immoo wanti hin galateeffatu. Abbaa Caalii bira dhuftee Abbaa Caalii yoo bira jiraatan. Abbaa Caalii jabaa bar. Jabaa biizii. Waatoo barbaadeen. Har'a carraa kan argadde. Yoo na eeyyamta jechuudha. Waa takka maasaa maal? Haasawa kana dhumu haasawni silaa ho'i. Jedhan isin galchaaf shiruu. Shaadaa qabadhee beektu iddoon turuun dhabee baay'ee rakkadhe beektu. Shaadaa qabadhee miidiyaatti iddoo hunda suurri jira iddoo tokko deemuu hin danda'amu rakkoo ta'e isaan biratti hin qabadde kan shaadaa bilbilee fi maal wayyaa abbaa Caalii maal wayyaa manii san tura maalidha jennaan qoymeesiin bilbilaa jedhan naa bilbilanii kottuu ayyaana isaa Arafaa. Gujeetti deemsifame an fuullee nan dhufa hin jedhe isuma dhugaan isinitti wallaahi transportii ittiin nuuf hin qabu
waa hunda waan tokko gitii kun jiru akkasumas isiniin jedhan jedheenna kottu tiraanspoortii nan kaffala ana bira turtaa dhuguma dubbachuu bakka namoota gurguddaa namoota hedduu turanii dhaqanii achirraa ka'anii achi bira ture dhuguma rabbiin gaditti namoota akkasiin galateeffannee yoo ta'e imaanaa namaa hooggatan wallaahi ulfaadhaan isinii jedhamatu utuu isaan gaafsan callisanii jiraatanii lafa nagolleen qabu yookiin tarkaanfii hin taane fudhatti fudhachuudhaan mala. Rabbiin mala namaa dhaabar dhuga. Akkas hunduu diina ta'ee ture. Kanaaf an jechatti inni ibsuun qabu caalaatti ulfaadhaan isinii jedha. Maaliif jennaan amma abbaa caalii utuu gaafsan nan baraarra ta'e I don't know. Jireenyi jechuun haa galatoom ammallee rabbi isaa waa hunda isaaf haa dabalu barumsaas beekumsaas maatiis qabeenyaas hunda keenyaa rabbiin nuuf haa tolchu inshaallah. Maashaallah diidoo fi kan taa'e isin jala jirame diidoo fi koottaa waliin haa jijjinu maali hajji haa goonuu jette maal jette koottaa koota. Innaa ammas chaalenjiin yooma jira garuu immoo hunda kan caalu du'aa'idha ustaas kiyya. Akkas absolutely kadhaa du'aa'ii rabbiin kadhachu wallahi furmaata namaa dhawa karakkatees numa arga rabbiin isa quufees suma quubse so hundarraa numa jijjiira rabbiin hin turti malee waa numa urra jette jedham boombiin wayitu so numa tura malee rabbiin numa arga inni bineensota kanallee sumaatu gartee riskii kannaafii jira bar hundasi so isaan nu ummate ofiin uume konkolaataa tokko namni qabu konkolaataa isaa gaazee yoon qabaanne benziina qaban isaatti naqataame rabbiin si ummate waa si razzaquu si kannu si nyaachisuu si uffisuu hin dadhabu. Suma godha gartee numa gartee suutuma adeemsa keessa inshallah rabbiin nurraa jijjiira biiznillah. Yaa sirriidha ulfaadhaa iddoon isinii qabu gaa jecha koo. Abshir naan beeka niin beeka nu. Mizaana guddaadha kiiloon irra mizaanaan hin jirtu naan beeka. Wallahi. Nafras kota lallabadhaan isinii jira ishii. Hin dhufa. Biyyuma lafaa tan irratti rabbi ol nu argisiisu qilleensa kana qofaam Itoophiyaa tanaas hin dhufname inshallah. Niyyanne bara kana inshallah. Wakka waadaa galtanii kana jaala waadaa gale. Kalaas jedhamti dire? Kalaas. Raawwatte jedhe xumuramte. Akkas. Maal jetti si komandoon maal jedhan saa muramteetti bar. Muramteetti gisee nama araarsitu. Muramte ton hin raawwatama. Ulfaadha. Timbiitidha hin dhufa inshallah akkuma timbiitii fudhadha hin dhufa mu'aazii. Ilmi Ameerikaadhaan nu dhalate jedha mu'aazii hin dhufa Itoophiyaa. Waggaa 26 torba bar. Subhaanallah. Wallahi dheengadda garee shaada gidduutti maqaa keessa nagaan ture Finfinnee turree. Osoo jira seenaa inni osoo jiraadhe moo. Ambo, salam jiraadhe tolti ambo yaa rabbi yaa uma kanaaf baay'ee daadhiis kanaaf baay'ee rabbi nu gargaara inshallah nu gargaara nama jala bu'ee bakka koo nama garshaa abshiru waa takka uma teessanillee uma takka walumaan jiran iyyaadhaani diidoo kana mee ittiin lallaba qabee wangeela hin fudhachi nutti hin dabala yoo wangeela hin fudhanne amansiisuu hin danda'u. Diidoo. Abbomoo zakkame. Nagaan si haa ta'u karaarra jirtaa sabboo? Maal gaafatta jiruu fiteeti gara manaa galaara. Okay nagaan si haa galchu kaa. Yaa du'aa nu godha karamarra jira garuu. Mariin nagaa, gommaan nagaa, shufeerri nagaa. Konkolaataan nagaa, mangadiin nagaa, qilleensi nagaa, bakki itti deemtu nagaa, bakki irraa deemtu nagaa, aatiis nagaa, fooniif hafuuran nagaa si haa godhu. Waan dalagatte birri dalagatte sanis kan nyaatu si haa godhu. Maali kana eebba kana caaluu jira? Batakka yaa rabbi. Waan sirrii taateen fudhanna. Akkas kan si abaare qofa akka jedhan Oromoo yoo makmaaktu. Abaarsa taphaatillee aamin hin jedhan
eeyba yookaan du'aa'ii kadhaa tapha qoosaa cooraa fi illee nam jedhu aamin numa jedhe jedhanaati laal. Aamin aamin. Hin kanna inni. Lakki waan sirrii